Gaachanni sabaa woboon zoonii Arsadee aanaa Boosaatii fi zoonii Kibba Bahaa godina Arsii Bahaa aanaa Gunaa fi aanaa Seeruu Abbaas keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP godina lixa shaggar aanaa Meettaa Roobii keessatti daa'ima ganna 10 dishkaatti dhukaasanii ajjeesuu himan. Aggaammiin haleellaa Iiraan Doonaald Tiraamp irratti taasisuuf yaalte jalaa fashalee jira jedhame. Adoolessa 11/2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Gaachanni sabaa woboon zoonii Arsadee aanaa Boosaatii fi zoonii Kibba Bahaa godina Arsii Bahaa aanaa Gunaa fi aanaa Seeruu Abbaas keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa woboon zoonii Arsadee aanaa Boosaat keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Reefi gaachanni sabaa woboon zoonii Arsadee adoolessa 10 bara 2026 godina Bahaa Shaggar aanaa Boosaat ganda Golboo Bitimitti iddoo Goobensaa jedhamu keessatti tarkaanfii cimaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoona dabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Abdiin sabaa woboon tarkaanfii waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhate kanaan qawwee AKM4 hidhannoo guutuu waliin akkasumas kophiilee waraanaa hedduu gosa garaagaraa dugda loltoota waraana mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Ittuma fufuun abdiin sabaa woboon zoonii Kibba Bahaa aanaa Gunaa fi aanaa Seeruu Abbaas keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Reefi gaachanni sabaa woboon zoonii Kibba Bahaa adoolessa 11 bara 2026 godina Arsii Bahaa aanaa Seeruu Abbaas ganda Liloo Gurraattii jedhamu iddoo Bosoo jedhamtu keessatti tarkaanfii cimaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoona dabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Gama biraatiin woboon zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Gunaa ganda Amuumaa Araggoo iddoo Gadamsa jedhamtu keessatti adoolessa 9 bara 2026 tarkaanfii ilaalessaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen diina du'aa fi madoona dabee injifannoo argachuu hoogganni woboo zoonichaa ibsaniiru. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP godina lixa shaggar aanaa Meettaa Roobii keessatti daa'ima ganna 10 dishkaatti dhukaasanii ajjeesuu himan. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina lixa shaggar aanaa Meettaa Roobii ganda Hulluuqqoo Birbirsaa iddoo Rogee Dayyuu jedhamtutti adoolessa 9/2026 loltoonni waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa daa'ima ganna 10 maqaan isaa Rabbirraa Zarihuun jedhamu meeshaa waraanaa dishkaa itti dhukaasanii ajjeesuun himame. Sababa ajjeefamuu daa'ima kanaa kan ta'e obboleessi isaa miseensa woboo ta'uu hordofee loltoonni maafiyaa bilisiginnaa PP kanneen naasuu namummaa dhala namaaf hin qabnee fi haloo isaanii maatii qabsaa'otatti bahachuu beekan maatiin kee woboodha jechuun itti yaadanii daa'ima kanatti akka dhukaasan ibsameera. Murni bulguun dhiiga ilmaan Oromoo xuuxuu addeeffate murni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa bakkoota maratti xiqqaa fi guddaa akkasumas beekaaf wallaalaa osoo addaan hin qoodin daa'ima kichuu hiika jireenyaa adda baasanii hin beekne galaafachuu irratti argamu. Akka jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanitti guyyoota 2 dura abbaa isaa obbo Zarihuun Daammanaa hidhattoonni bilisiginnaa PP ukkaamsanii hidhatti darbachuu himaniim. Sababa maatii qabsaa'aa ta'uu hordofee ilma kee bosonaa galchuu didde jechuun abbaan daa'ima kanaas balleessaa malee hidhamee dararamaa jiraachuun ibsameera. Gareen safuu saba guddaa cabsuun dubartii ulfaa fi daa'ima kichuu ajjeesee waakkatu murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa akkuma amaleeffannaa isaa ilma ajjeesee haadha irra teessisuun barcumaan goo qabatee tibbana immoo abbaa irraa hidhee daa'imman ol adeemoo rasaasan galaafataa jira. Aggaammiin haleellaa Iiraan Doonaald Tiraamp irratti taasisuuf yaalte jalaa fashalee jira jedhame. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Israa'el yeroo waraanni naannichaa guddachaa dhufetti odeeffannoo basaasaa haaraa Iraan Tiraamp ajjeesuuf karoora baafachuu qondaaltota Ameerikaaf qoodde jedha gabaasni. Iraan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan baatiiwwan darban keessa
Waraana irratti banuun hoogganaa olaanaa biyyattii fi qondaaltota olaanoo ishii ajjeesan irratti haaloo ba'uuf karoora haaraa baafattee akka turte himameera. Haa ta'u malee Israa'el karoora haaraa Iraan Tiraampiif qopheessite kana dursitee bira gahuun Ameerikaaf odeeffannoo kennuu ishee gaazexeessaan Wall Street Journal kamisa galgala namoota dhimmicha beekan wabeeffachuun gabaaseera. Gabaasaaleen miidiyaalee idil addunyaa kanneen biroos Israa'el Iraan Tiraamp irratti yaalii ajjechaa raawwachuuf karoora haaraa qopheessite jechuun mootummaa Ameerikaatti odeeffannoo nageenyaa dabarsuu gabaasaa jiru. Gabaasni kun haleellaa haaraa Ameerikaa fi Iraan gidduutti ulaa Hormuz irratti raawwatame hordofeeti. Haa ta'u malee gabaastonni kunneen karoorri sun dhugaa ta'uu fi dhiisuu hanga yoonaatti ragaan mootummaa Ameerikaatiin mirkanaa'uu hin mul'isu. Gabaasichi akka jedhutti ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun fi qondaaltonni nageenyaa Israa'el biroos odeeffannoo kana mootummaa Ameerikaaf dabarsaniiru. Imbaasiin Israa'el Waashingitan jiru dhimmicha kana irratti haga yoonaatti homaan dubbanne. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.